كي سيجارة فما تعمل ديس قرآن زي كونجيلا قرآن زي كاي أسباس أستاذ الميساس بركة جرينيا كتوف جرينيا ساب كنيرة وجدا إساب كنيرة وجدا نيوتو إساب كني إسا كميف كني واقعيون نافنجال لي كمي ريتات نافنجال لي إيه أكرتني وان إنجال لي بعد ده ما أكرتني كذي كندي وان إنجال لي ده ما ندي ما جت جرنا منيكون أدلهم ما لسه في ما منتهي وان درا وان واقعيو كذي أدم بيك تون سيفي ما مليون والله لا واق ما تعرف كي رايهم بيكو جت تون تنامون تنا أكن نرقادو كتر ربي جدي ما تعرف كي اليوم أبا جدي بيكو أبا جدي في بيك كذي مليون تمام مليون أجارتا أنا ما قافين كي قرآن الرأي قافين كي قرآن تو الرأس نري بستير برفت يسوع كريستوس ماليف of دندي أنا جرين دبتين إيشتين كانوفته ماليف أنا جرين دبتي واقعيون كي إنت نبي أنا جتشو إتين كانوفته على كيف أنا جتشو إنت نبي واقعيون كي ده بسم إتين كانوفته والله وانا تفيد جتشو اللهم أنا جرين دبتشو كبا كامل تو كدبتشوف أنا جتشو كبا جنان إيجين نانجت يسوع كريستوس أبان of مايساتي جرينيا ككاب إلمي سكّا جراتو فواقعيون جرينيا ساب كني راجلا ماليف أنا جرين دبتشو دي إيشي ستة مورة دوغار مو ستة مي دوغما جرتوا دبّن قرآن كنا في الله والإنبياء السرما الله اللي أنا سين جن غافي كنا ميت أما يسوع كريستوس أنا جرين دبّني إلمينا ما جرين دبّتي أكاسمس إلمي واقع يجرين دبّتي نونجة تاجرا سينجر كبابسي كوبا والإنكاباني سينجر سرما دوما ولا لو محمد مالي تكاس كيسة ولا لو سيجر سيسو أستاذ أنتنا نبانا مي أنتنا نبانا ويدو جالو سونغ كوف سلمان بكرنا تقول كوف سلمان نبانا ويدو جالو دبيسا أي كده تكاندي بنا أستاذ دفعك ويدو أنتنا ولا لو تونا ولا لو نيسا كمي جنير الله دي بليون نوجي ناسفتو كوي دانيال سيوجنا ساتي كو دي فمانا غوري دانيال كينيشي بكرنا تقول كوف سلمان asnu guddisa simale jarabar laal jedha kun wedduu Salamoon isa wedduu hundumaa irra caaluudha ante na duraan dubbisen bakka kun natti tola ante jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu fooliin urgooftuun dibatti kee namatti tola maqaa kee daa'imunus akka urgooftu dhangala'ee itti kanaaf durboonni si jaallatu ante da obsente da me waasti waaqa fadhaa idan sokki dafee hin fiigna gara dinqa keetti biliyoon wajjin dubbadhu ishi daaniel hin dubbannaa koy durboonni sitti gammanneerraa ishi barsaa idar barakadha ayyee maal jedhai jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu jedhe eenyutu afaan koo keessa na dhungadhu jechaa jira tamasgeen deebisam sagalee waaqayyooti yoo waaqayyootu jedhe naan jette waaqayyootu afaan keessa eenyu na dhungadhu jechaa jira yoo dubbii namaa ta'e immoo dubbiin kun dubbii namaati malee dubbii waaqayyoo miti jechuudha deebisam walaloo kana eenyutu jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na godhadhu eenyuti jechaa jira deebisa ma Daniel entina eenyutu afaan keessa na godhadhu jechaa jira deebis David amma quraana kana keessa Allahan quba qaba deebisi fidde waaqay eenyutu quraanni kuniif Allah wal afaan beeku koo keessa na godhadhu jechaa jira sin jedhe yaada Muhammad guyyaa 40 falkana yaada Muhammadii miti yaada macaafa qulqulluu si gaafadhe eenyutu afaan jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan keessa na dhungadhu eenyutu jechaa jira daa'ima waggaa jaha najjana aboo daa'ima waggaa jaha miti wallahi daa'ima dhiiga keessa kan galattu fuudhe macaafa keessatti daa'ima dhiiga keessa kan galattu maqaan kee daa'immas niitii ilma irraa ri'achaa aboo fudhadhu sokki dafii gara dinqaatti nagashii
ድንገተውን እሺ አየጋሪ biliyoon bakka mucaan bu'eera isa dhisi gaafii dhisi ኦኬ ዳንኤል kuumuutii qabadhu kabbileessa ኦኬ ግዴታ biliyoon na wajjin dubbadhume bakka ayessi gaafadha namni kun tokko bicha si gaafadha eenyutu jaalalli kee daadhii wayinirra waan caalu afaan keessa na dhungadhu eenyutu jedhe ዳንኤል ተመስገን ማገልጭተን ጆል ከማቲ ምንኒ ዳንኤል biliyoon gaafii natu si gaafachaa jira bar gaafii gaafa quraana keessa deebisi kee mucaa keessantu gara gashee amma deebisi eenyutu jaalalli kee daadhii wayinirra waan caalu afaan keessa na dhungadhu eenyutu jedhe Sitochi gara mucaa ta'ee si ta'e akkasiin jedhe dirqamaan achi nageesse waan ta'eef dirqamaan waan adda addaa jedhee achi nageesse waan ta'eef deebis kan eenyutu jaalalli kee daadhii wayinirra waan caalu afaan keessa na dhungadhu eenyutu jedhe maaliif gaafii miliquun barbaachisa garuu akkasitti mee amma gara gaafii naa deebisi barumsa sirraa barachuuf hannufe waan ta'eef dhageessanii yoo dubbii nama biraati yoo naan jedhe immoo macaafni kun sagalee waaqayyoo miti jechuudha isa sii deebisaan jiru in deebistu biliyoon in deebistu in deebistu Daani'el dhaggeeffadhaa ijoollee kiristaanaa intana amantii isaarraa deebisuu hin danda'u in deebistu biliyoon gaafii miliquun maaliif barbaachise garuu sin akkasitti gisees nama gaafattan ani gaafii tokkitti illee miliqu immoo gaafii namni sin gaafatan deebiftani gaafii tokkitti illee miliqu tokkitti gaafiis gaafadhe bar gaafii akkasiin jedhe deebisii kee barsiisaa keessattuu achi keessa nagashe eenyutu jaalalli kee daadhii wayinirra caalaa afaan koo keessa na godhadhu eenyutu jedhe deebisaa dhaggeeffatan tokko haasa wajjin haasofne rakkoo qabu eenyutu eenyutu gidee tokko Daani'el eenyutu jaalalli kee daadhii wayinirra caalaa afaan keessan na godhadhu eenyutu jedhe xiyyaaqeen mallisillee jedhaa barreeffam na dhungadhu jechuun maal akka firee na oosi jechuudha ተመስገን ማደብስተን ኡስታዝ ሙጫማቲ ምንኒ akka jedhan ገድቡሳ sidaf kisiisee mi ol seenan aydar waa'ee dinqaa qaqqabatti dinqa badee gidee tokko maal diinqa macaafa kee taasaame diinqa macaafa kee taasaame haasaa akkatti namni nama wajjin haasoo baradhu dura Daani'el deebistamoon deebistu aboo namni nagaadhaan deebisii deebifna jedhee yoo intinaa ta'e arrabsan malee hin ta'u isinii galee isaan biratti yoo arrabsan malee tasasaanii yoo nu arrabsan malee bakka nagaadhaan taa'uu hin danda'a yoo arraba malee gaafattan maa rakkoo qabu arraba malee yoo gaafattan rakkoo maalii qabu ኡስታዝ ዳንኤልስ ፓስተሪ ወጂያስ ፓስተሪ ጋር ደሱታ አቤት Daani'el eenyutu ooyee eenyutu eenyutu gara gaafii jaalalli kee daadhii wayinirra waan caalu afaan keessa na dhungadhu eenyutu jedhe sagalee waaqayyoo keessatti amantii koo takka daangaa darbituun barbaadu daangaa darbinee barsi gaafadhe baabaan eenyutu faana godhadhu jedhee gaafii si gaafadhe gaafii gabaabduu ወንጌል ደርበ የደብረስማ ቆይ obboleessaatis meentu hojje gaafii walirraa qabna waan ta'eef gaafii naan deebistan yana ani sii deebisa anaa sii deebisa jedhee seenee barsiisaa kee gidduudhaan seensiftee waa laaqee waan inni laaqe sana sii deebisa gabaabsee jechuudha jalqaba sana cufu malee hin dabarfadhu baay'ee dabee eenyutu jaalalli kee daadhii wayinirra waan caalu gidee tokko eenyutu jedhe an maal antana macaafa koomitiin ibsuu hin danda'an eenyutu jedhettee addaa eenyutu jedhettee dubbachaa macaafa kee ibsuun dogongoraa na biratti sitti ibsa macaafa kee sagaleen koo dhaga'amaa isiniifan deebisa
deebisee akkas lagaa. Ish indarbin. Ishiin Hedduudhaan ammani dubbatutu saas hedduudhaan ammani dubbatutti. Salamoon tu jedhe. Kanaafuu macaafni sagalee waaqayyoo osoo hin taane sagalee Salamoon himi. Dhageesse. Inni maa dubbatan inni ma qoyyaa. Daani'el. Oho. Deebisni. Macaafni sagalee waaqayyoo osoo hin taane sagalee Solomoon himi. Waaqayyooti. Ayyee waaqayyootu afaan keessa na dhungadhu jedheere. Sagalee waaqayyooti. Macaafni qulqulluun. Sagalee waaqayyooti. Kanaafuu waaqayyootu afaan koo keessa na dhungadhu jechaa jira. networking qabu ustaad. Eeba bakka aanko ustaaz Ezqel Raajichaa boqonnaa 23. Echi kaadha abshira kun qabu. Boqonnaa 23. Daani'el. Lakkoofsa 20. Hin baafna sanas kana xumurree kan. Daani'el. Abeet si dhagaa jira bar. Eega sagalee waaqayyoo ta'e waaqayyootu na dhungadhu jechaa ni jiraare. Kuni waa'ee waaqayyoo ibsaan jiru bar. Ayyee kanaafuu eenyutu akkas jedhe eenyutu jaalalli kee daadhii wayiirra waan caalu afaan koo keessa na dhungadhu eenyutu jedhe. Salamoon tu jedhe. Kanaafuu macaafni sagalee waaqayyoo utuu hin taane sagalee Salamoon himi. Sagalee waaqayyooti. Maal macaafni bar ayyee sagalee waaqayyooti. Waaqayyootu afaan koo keessa na dhungadhu jedheere. Maaliif waraaba artuma maal godhartu sagaleetti deebisaadha bilbilli koo bar. Laa ijoollee Warri waraabaa jirtan umaa waan waraabdani qabaatiin isinii ko gaafii bira gaafachaa jiru waan ta'eef. Umaa kun waan waraabsamuu hin qabaabtamu jechuudha. Waan waraabbisu hin jiru jechuudha. Garuu biliyoon gaafii konaaf deebisa magara gaafii kootti darbi. Ani gaafiin gabaabduu tokkitti kan bichaan adeemsitee deemte. Wallaahi waan feete gaafata. Waan feete gaafata. Ustaaza dhiifama. Dhiifama tokko ustaaza. Akkasii godhatina rabbii jedhaati. waa wal sirreessin hundi keessan warra islaamaas warra kiristaanaas amma beekumsa kootu waan sirreessa na dhaggeeffadha maaliif jenne amantiitti achin ceeyinaasin nama quraanatti arrabsamuutti achin ceeyamin waa laaquu waa wal barsiisuu ta'u isa kanatti ceena taanaan tokko lafa sinii kaa'uu dandeenya macaafa kunoo dubbifadhu lakkoofsa 20 kana dubbisila Muhammad Saba Lifa Murtaza wonna kana nagala badnetti mi wonna sa kana Obboleessa koo atis nu dhaggeeffadha eenyu gaafii keenyatti fufna gaafii keenya wajjin haasa'uu dandeenya. Ante tasgabbaa'ee gaafii inni si gaafate gaafii miti isan deebistu yoo gaafii deebisuu barbaadde maal haasa'a. Dhaggeeffadhaati amma dhuftee maalitti dhageesse miti gaafii koo gaafii gaafachaa ture bara gaafii nama dhaggeeffadhu gaafii koo amma kana deebuun barbaada. Daniel. Daniel. Adalah tokko bicha kana deebisa akkasiin jedhe Sindeebis gaafii tokko sindeebisu indeebistu ijoollee dhaggeeffadha ijoollee kiristaanonni macaafa isaanii irraa deebiin deebisanu dhaggeeffadha indeebistu Daniel indeebistu Daniel seerichi keessan akkanuma boqonnaa beekaa gaafirran jira miti ko gaafiin gaafachaa jira bar gidee tokko waan dubbattanii turtan isin cufsisee qaba waan dubbattanii turtan isin cufsisee qaba miti Akasin jedhe biliyoon milikiin jaalalli daadhii wayinii irra waan caalu kottuuti afaan koo keessa na dhungadhu kan jedhe Salamoon immoo Waaqayyoon biliyoon gaafii milikiin gaafii koo na deebis gara nama na si gaafachaa jira deebisi wallahi gaafii beete na gaafata kana deebisi gay ishin deebisu deebistu okay amantiin kee deebiin qabu jennee dabarfannu
amantiin kee deebii qaba amantiin kee jireenya laata waa'ee amantii keessan jiru waa'ee deebii qaba yoo ta'e naa deebisi eenyutu jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caalu afaan koo keessa eenyutu na dhugadhu jedhe kiyyanaan deebiftuuti ani sii deebisa baaba siif deebisa rakkoo tokko hin qabu naa deebisi kana duu tasii deebiseera bara akka Salamoon ta'e sitti meera miti amma sirra deddeebisi Salamooni kanaafuu macaafni sagalee waaqayyoo osoo hin taane sagalee Salamoon himi sagalee waaqayyooti macaafichi qulqulluun waaqayyootu sagalee isaatiin afaan koo keessa na dhugadhu jechaa jiraare jechicha sana kan jedhe Salomoonis macaafni qulqulluun sagalee waaqayyooti dhibba keessa weedduu jaalu sagalee waaqayyooti moo sagalee Salamoon sagalee waaqayyooti aywa kanaafuu waaqayyootu jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhugadhu jedheeniimi jechicha kana kan jedhe Salamoon macaafni qulqulluun maal sagalee jechuun maal jechuudha dubbii jechuudhaami sagalee jechuun dubbii jechuudhaami dhaggeeffadhu iddoo sanatti kan barsiisaa jiru Salamoon waan barsiisaa jiru atu macaafa qulqulluu keessa dubbifteetti maal Salamoontu afaan koo keessa na dhugadhu jedhee barsiisaa jiraami okay sagalee eenyu barsiisaa jira afaan koo keessa na dhugadhu jedhee sagalee waaqayyo barsiisaa jira sagalee waaqayyoon afaan koo keessa na dhugadhu eenyuun jedhee barsiisaa jira warruma yeroo sana barsiisaa jira waaqayyoon eenyuun afaan koo keessa na dhugadhu jedhee sagalee baase dura Kaita, very good. Bar beekamaadha bar jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan keessa na dhugadhu jette yoo sagalee Solomoon ta'e macaafni sagalee Solomoon jenna yoo sagalee waaqayyoo ta'e waaqayyoo takka keessa dhibba sagalee waaqayyooti jechicha kan jedhe Salamoontu barsiisaa jira. Kanaafuu waaqayyoon eenyuun afaan keessa na dhugadhu jedhe warruma yeroo sana barsiisen jedhe waaqayyoon moo Salamoon ani akkasiin hin jenneen dubbii waaqayyooti moo dubbii Salamoon jechichi yeroo kana dubbatame jechicha Salamoon macaafni qulqulluun waan eessaa fuudhee dubbate Salamoon dubbii waaqayyoo dubbateemi dubbii waaqayyoo dubbate moo janajjanee Salamoon aboo waa'ee janajjanaatti naasoin okay akkasiin jedhe Solomoon jechuudha Solomoon dubbii dubartiidhaan dubbate moo dubbii waaqayyoo uummatatti hime akkasii deebisatti siin ta'u miti ishi siifuun deebisuun gaafii kooyyuu miti amantiin kee deebiin qabuumi deebii qaba dhibba keessaa dhibba gaafii koo deebii qaba taanaan naa deebisi eenyu waaqayyoon afaan koo keessa na dhugadhu jedhe deebii isa qabu si deebisiira garuu gaafiin koo isa kanaa miti deebii siin deebisu amma gaafii koo wajjinaa sa'i alhamdulillah ala ni'matil islaami wal minna islaamummaa waan hundaan deebii qabu kiristiyaanummaan tokko kana bijeedhaaf iyyuu deebii tokko kennine amma gaafii haa gaafatu jama ayyee gaafadhu esti rakkoon qabu quraanii jecha eenyu naan jette inni rakkoon jecha rabbiin dubbatee nutti immoo nabiyyiin dubbateedha guutumaan guututti jecha eenyuti jecha rabbiin dubbate karaa Jibriiliin karaa nabiyyootaatiin kan nutti dubbatamedha karaa eenyutti nutti dhufe jenne jecha eenyu tan jedhee gaafadhe gaafiin koo aboo jecha rabbiin